safaya yabontu karabaditu kuyang gamatu yati walargun kenya inoltu jabatu jarachna male wanu rifajisu jabatu roro nagada nuti amatule jabatu bili somkenya gokawani nole jabatu akkam jirtu hordoftoonni marii bunaa killaa marii bunaa killaa har'aa keessatti keessummoota lama qabadhee isinii dhiyaadheera. Keessummoonni kiyya akkuma baratan of barsiisuudhaan sagantaa keenya har'aa jalqabna. Jaalabiyyuun arma duras qophii kanarratti dhiyaatteerta. Obbo Taaddee Jaaltaaddee irraa jalqaba. Jaaltaaddee of barsiisuudhaan haa jalqabnu sagantaa keenya. Galatoomii jaallee koo maqaan koo Taaddalaadha. Taaddalaa Bultuun jedhama. Namooti keenya na beeku jedheen mayyaadha. Dhiyeenya kananii biyya asii gara Noorz Ameerikaa Kanadaa dhufeen jira. Addana waan tokkoof jedhee kan dhufe bultii 4-5 booda immoo deebi'ee galaan jira. Eegiin addana dhufe immoo bubbuleeraa jechuu kooti. Waan biyyaa waan tokko isinii ibsuun barbaada. Maaliif anis akka nama tokkootti itti gaafatamaadha dhaaba keessatti. Calluma dheetan miti kan hin dhufe achiis fiqaara gaafadheetanii ayyama gaafadheetan dhufe waan hin dhufeeftu jira. Biyyi keessi waan adda addaa deemaa jira. Eegii biyyatti gallee akkuma beektanii kunoo amma waggaa 8 irra dabarreerra. Waggaa 8 kana keessatti gaafa biyyatti gallee waan galleef qabnaa akka itti galle qabu. Taaddee mee isattiin dhufna san dura osoo gara sagantaa keenyaatti hin seenne dura Jaalabiyyuun already torbee dabrees sagantaa kanarratti qophii tokko haala keessattuu siyaasa Oromoo kana keessatti deemaa ture irratti marii tokko qopheessinee turre. Marii kanarratti dhiyaatee of barsiisee jira. Dura maybe yaada kee afaanitti si qabee dhiifama. Sanitti seenne dura mee ati akkuma jette yeroo dhiyoo kana biyya keessaa dhuftee haala biyya keessaa of course nu hundinuu biyya deemnee gad deebine. Ammoo as torbee tokko lama dura biyyaa gad deebite. Mee haala biyya keessa jiru keessattuu haala siyaasa Oromoo keessa deemaa jiru kana wal qabsiistee keessattuu jaarmiyoota Oromoo jidduus waan deemaa jiru kana ammas ammoo gaaddisaa hooggansa Oromoos maal fa'aarra akka jiru keessattuu uummanni Oromoo waan kanarraa abdii qaba. Jaarmiyoonni Oromoos tokko nuu ta'an jedhee uummanni yeroo dheeraadhaaf gaafii kaasaa ture. Kanarrattis wanni uummanni keenya beekuu barbaadu yoo jiraate mee gabaabsiitii nu ibsi. Galatoomii gaaffii gaariidha. Biyya keessatti waan adda addaa deemaa jiran. Gaaddisa Oromoo ijaarame kana biraa kan yoonaa jettanii gaaddisa sana keessatti namni dhaqee qooda fudhatu hayya-duroota. Eegii warri hayya-durootaa dhaqanii qooda fudhatanii booddeedha information nu ga'a. Gaafuma dhaqanii achii deebi'anii taa'anii biriifii nu godhu waan achi keessatti deemaa jiru hamma tokko atun ta'in hinduma isaa hin beekne jechuun dandeenya warri koree hojii gaggeessituu keessa jiru dhaabaaf. Dhaaba kana keessatti gaaddisa Oromoo kana keessatti waliigalteen adda addaa godhameera.
waliigalteen sun garuu practically ta'aa hin jiru hamma mateen ilaallutti. Silaa baay'een keenya achuma gaaddisa keessatti fixanna kan jedhamu ture. Atuu gaaddisa keessatti hin fixamidha kan bakkeetti dhagaa jirru ilaalaa jirru. Lamma eegiin dhufee torban lama ta'eera. Torban lamaan kana gidduutti immoo jijjiirama guddaatu jira. Wanta nan mudachi jiru hin argine iyyuu amma achi as dhufee dhaabotni Oromoo walitti deemaa jiru. Dhaabni Oromoo walitti dhufuusaa dhaabota miti kan barbaadu. Saba Oromootu barbaadu. Tokkummaan Oromoo baay'isee murteessaadha jedhamee fudhatameera. Kuni eegii sabni Oromoo kanatti fudhatee jiru dhaabnoti wanti isaan walitti dhufneef hin jiru. Kun beekamaadha. Asirratti waan qulqulleessee lafa kaa'uu barbaadu nuyi akka dhaabaatti dhaaba kanaaf jiraanne malee dhaaba kanaan hin jiraanne. Dhaabni kun lafanni amma ga'e ittiin ga'uudhaaf iyyuu tattaafachaa turre. Dhaabni kuni dhaaba akka inni ta'uu barbaanne malee dhaaba kanaanii ofii keenya of jiraachisuu takkaa ittiin yaadne. Namooti as keessa dhaaba keenya keessa jiran kun hundi isaanii namoota ganama dhaaba kana bu'eessee jalqabe. Baay'een isaanii warra daggala waliin turedha. Warra hamaaf gadhee keessa waliin darbedha. Warra jaallonni isaanii warri isaan walii galan bukkeedha. Achitti wareegamanidha. Jaraa jedhaniitiyyuu warra adeemaa jirudha. Jaarmaan ani keessa jiru jaarmaan keenya kun kan inni itti adeemaa jiru. An warra kaanitti maqaatti baasuutti hin jiru. Waliigalteen barbaachisaadha. Waliigaltee kana garuu akkamitti akka inni ta'uun irra jiru kondiishinii adda addaa lafa keenyee ture. Hin fudhatamne namooti kan isaan barbaadan akkuma kanaan dura kottaa natti galaa waan jedhu agarsiisaa jiru. Kanan boogaa baay'ee meeta jaaltaadde achumatti yeroo tokko dubbitee dammaane afaanis qabee waan lama waan amma dubbatte keessa qabxii lama koot godhuu barbaade akka xiqqoo irratti uummanni keenyas hubatu barbaadeeti. Ammas ammoo hordoftoonni Bunaa Killaas waan dhimma kana sirriitti akka hubachuu danda'aniif akka tolutti waan lama koot godhuu barbaade. Tokko dhaaba keenya keessatti namoonni adda bilisummaa Oromoo bu'uureessan as keessa jiru waan jedhu kana mee kana jechuun maal jechuudha sirriitti eenyufaatu siin keessa jira waan kana hundi sirriitti ibsitanii tokko kana. Lammaffaa immoo marii gootan keessatti dhaabbilee biraa waliin marii gootan keessatti eenyufaa waliin gootanii ammallee immoo ulaagaan lafa keettan maali inni wanti sunis mee waan tokko waan uummanni beekuu barbaachisu yoo jiraate osoo mee calaqqisitee himuu dandeettee dhaggeeffattoota keenyaaf. Galatoomii jaallee koo dhaaba kana keessa namoota dhaaba kana bu'uureesse keessaa tokko Abbaa Biyyaa Roobaati. Abbaa Biyyaa Roobaan wajjin jira. Jaalli Galaasaa Dilbooti. Jaalli Galaasaa Dilboo hamma gaafa hanqila mangistiin irratti ga'utti cheermaanii dhaaba kanaa ta'ee nama yeroo dheeraadhaaf umurii isaa gidduu achitti balleesse. Abbaa Nagaa Jaarraa fa'i eegii kutatanii dhaqanii daggalatti galanii booda dhaaba kanaa wajjin jireenya isaanii guutuu warra balleesse. Kana keessa ammoo kunooti abbiyyuuni jaalabiyyuunis inni wajjin taayaa ta'u kunis amma dhufee iddoo ga'utti jara kanaa wajjin hamma dhumaatti jara wajjin hojjechaa dhaaba kanaa fi daggala Oromiyaa keessa nama jooraa ture. Namoota kaleessaaf dheengadda dhufee karaarraa itti maqee miti. Namoota maayinni mootummaa dargiidhaaf hojjechaa ture milishaa dargii keessaa dhufee dhaaba kanatti makame miti yerooti kun. Gaafuma 67 wanti kun gaafa nachi as ba'u namoota hojii koo jedhanii jireenya isaanii dhiisanii asitti makamanii. Namoota akkasii keessa jiru. Kanaaf iyyuu namooti ganama wanta kana bu'uureessee dhaaba kana keessa jiru dhaabni kuni recognitionii guddaa kan argachuun irra jiru jaroota kanadhaa kan jennuuf. Maaliif waan laaqqataa hin qaban. Dhaaba kanaaf jiraatanii jenna. Dhaaba kanaan hin jiraanne jarri. Dhaaba kanaan hin naganne. Dhaaba kanaaf jiraatan jireenyi isaanii hundumtuu dhaaba kana ture.
kanadha kan jechaa jiru. Kun immoo haqa namoota kanaa dhossuun nurra hin jiru. Namooti kun akka keenya ijoollee guddifatanii yuunivarsiitii ficcisiifatanii manni seeftii neettiin dhaabbanne ofii isaaniitiif. Jireenyi isaanii guutuun saba sana jedhanii turan kan isaan dhaabbatan ammas kanuma keessa jiru ammallee keessa hin baane. Kuni clearly lafa taa'utu irra jira. Tokko lammaffaa immoo dhaabota waliin haasofne kan isin jedhu amma shanee wajjin waliin haasofne walii galtee hamma tokko goone kondiishinii sadii kaa'amee jara biraa tokko dhufee nu biraa kondiishinii lafa keenyee waraqata walii mallatteessinee hindumaa eegii walii kenninee fixachuutti jirru waraqanni maalummaa kun kennameef isa booddee keessaa tokkan garagaraa nutti taasayyuu hin feene kanadha kan ta'aa jiru malee seeraan walii mallatteessinee walii kennineerra waraqata sanaa mallatteessamee jedhame booda baay'indii godhee buukleetii isaa ofii hankooni warra riprezentaatiivii isaaniitiif kenne. Hin fudhatanii hamma ammaatti deebii hin argine gara hankootti. Ani gaayidiin biyyaa bahee amma gara bultii 15 ta'eera. Bultii 15 kana gidduutti immoo wanti dhalate hin jiru. Atuu wanti tokko dhalatee waliigalteen sun fiixaan ba'a ta'ee nam beeka jedheetanii fudhadha maaliif ondeelii kontaaktii qabaachaa jira. Garuu wanti ta'aa jiru tokko inni kan inni teenyee arginu akkuma kanaan dura yeroo hundumaa waggaa 20 ol tokkummaa inni gaafa kaanu iddoo tokko geenyee fidhee gaafa jennu dhufanii xuubii keessaa harkisanii akkasuma harkifamee tomma caccabaa jira. Nuyi waan lafa keenya pirinsipilii lafa keenya sanarraa takkaa gara booddeetti hin deebine. Akkasaan wanta kana fudhataniif immoo hamma nuu danda'ametti jara wajjin garaa qulqulluudhaan teenyee haasofneerra haasa'aa hin turre. Rakkina kana nuyi hin uumne namni quba ofitti qabuu dhiisee nutti quba qabuun yakka guddaadha kun yakka kanaan duras gaamma yeroo dheeraadhaaf adeemaa ture. Namoota jireenya isaanii dhaabaaf jiraatanitti quba qabuun akka dhaabaan jiraachaa jiranitti agarsiisuun yakka isa rabbiin jaallanne. Amma ammaatti kan adeemaa jira. Jaalabbiyyoo asirratti wanni ati dabaltu jiraa? Ani wanni dabalu jalqabumarraa hin jalqabaetiin dabaluu barbaade nu afeeruu keessaniif ulfaadhaa marii bunaa killaa irratti dura yoo naa fayyamame jaaltaaddalaa xiqqoo beeksisuu barbaadeeti inni argitee asiin dura miidiyaa kanarratti illee argameen beeku keenyaa fi hordoftoota keenyaaf illee nama nu dhaga'uuf akka eenyu Taaddalaa Wirtuu nama jedhu wanna jechuufi Taaddalaa Wirtuu kun nama umriidhaan bara dheeraa sochii qabsoo bilisummaa Oromoodhaa waliin nama ture. Yeroo Haile Sillaaseedhaa sanarraa mana barnootaa keessaa jalqabee akkasuma ammootu yeroo jaarmaawonni Haile Sillaaseen kufuudhaa fi kufee dargiin dhaabate yeroo mi'eessoo sadadi akkasuma yaaffaa idiyuu kunniin hundi dhaabatu sana keessatti nama qooda guddaa fudhate jechuun nama jaarsaati Taaddalaan ofumaa dulloomuu dadhabe malee nama turaa. Ammallee yoo laalanii qaxalema fakkaataa nama argitee yeroo sana irraa baqatee biyya ofii irraa jiruma Oromummaadhaa kanaanii biyyaa baqatee bahee biyya alaa kana keessa gara amata 30 olii nama jiraate jechuudha. Nama ilmi isaa biyya alaa keessatti Kanaadaa keessatti barsiisaa ijoolleen isaa hundi hojii qabattee jechuudha. Nama qabsoo kana keessaa guyyaa tokkocha duuban deebine ta'uudha. Achi as ammoo sochii qabsoo bilisummaa Oromoodhaa keessatti hooggana keessatti qooda fudhataa ture yeroo jijjiiramaa irraa jalqabee achi asis ammootu miseensa koree hojii raawwachiiftuudhaa ta'ee addaabaa tokkoomee ta'eetiin nama biyyatti gale keessaa tokko achi asis koraa dheengaddaa arfaffaa irratti illee miseensa
koree jiraawwachiiftuudha dhaabbataa fi gaafatamaa damee diinagdee adda bilisummaa Oromoodhaa ta'ee nama hojjetaatiin jiru jechuu barbaadeeti akka dhaggeeffattoota keenyaa fi ifa ta'uu fi amma akkuma dura inni ibseetiin jedhe argitee dirqama hojiitii fi bara haarawaa kana keessatti dhaabni bobbaasee dirqama hojiitiif gamana as deebi'eetiin jira yeroo dhiyootti achi deebi'a isa jedhu highlight godhuu barbaadeeti. Inni kun waa'ee amma silaa achi inni nu waan ofii keessa turee fi tuttuqee jira. Haalli biyya keessaa haalli siyaasaa biyya keessaa isa jettu sana haalli siyaasaa biyya keessaa gaafa gara biyyaa deebineetiin galluuf waamichi godhamee jaarmayoonni siyaasaa Oromoodhaatii fi sabaa fi sablammoota Itoophiyaa keessa jiranii hundinuu gara biyyaa deebi'anii fi haalli yeroo ammaa jiru kun wal jijjiiree jira jechuudha. Bakka tokko hin jiru hedduu jijjiiramee jira. Gaafa sana namuu jijjiirama sana tarkaanfachiisuu fi uummata Oromootiin baga dandamattan baga irraa haftan jechuu fi biyya keessatti galee argitee uummata Oromoodhaa keessa rakkoo jirtullee fixatee itti fufuudhaaf gale. Akka bakka san irraa socho'ee jira jechuudha. Namuu achi asi haa xiqqaatu haa guddatu yoo mataallee walitti qabachuu baateetiin jedhe bakka jirutti uf qiqindeesseetumaan deemaatiin jira jechuu barbaadeeti haalli yeroo ammaatiif sanaa yoo walitti wanna goone adda. Yeroo ammaa kaasaanu kana keessatti haalli mul'atu warroonni argitee waggaa 27 uummata Oromoo nyaataatiin turanii madeessaa saamaatiin turanii naannoo ofiititti galanii naannoo ofiititti argitee of ijaaranii hattuu ofiillee dhuffatanii saamtuu ofiillee dhuffatanii tokkummaa ofii eeggatanii jiraataa jechuudha warri wayyaaneedha. Akkuma sana ammootu warri nafxanyaa kakaleessa argitee ilkeen irraa buutee cabsanii irra deemaniitiin TPLF itti taphatteetiin mataa ol qabachuu dadhabdee jette adda ammootu ol kaatee argitee sadarkaa biraatitti hidhattee dhiiga namaa dhangalaasuu yuunivarsiitii keessatti ollaa keessatti naannaa biraadhaa keessa seenanii caffaruun inumaa argitee warra biyyaa jedhanii uummata neetiif ta'e uummata argitee dhaloota biyya sanaa ta'ee irratti taphachuuf argitee wanna jechuun yeroo mul'atu jechuudha. Yeroon amma gaafa amma jalqaba jaarmoonni kun gale hafuurri isaaniitu hin jiru jechuudha. Yeroon ammaa yeroo isaan argitee lummuxii alaabaa Minilikii sana fa deebisuudhaaf wanna godhamu. Yeroon ammaa yeroo argitee bifoota adda addaatiin asxoota Minilikiin isaa ta'uuti Haile Sillaasee fa deebisanii reeffa ka'eetiin jedhe hawultiin dhaabamaa fiitiin jiru keessa jirra jechuudha. Waan gaafa duraatiin addatti yeroon paartiin warra Iyaadigiillee sabdaneessa duraaniin ijaaramanii jedhan sana federaalizimii sana keessa gariin gara federaalizimii biraatitti yeroo dhiibbataatiin jiranitu mul'ata jechuu barbaadeeti warra TPLF malee kuwwan gara tokkotti deebanii paartii haarawaan badhaadhina jedhanii yeroo gadi ba'anitu mul'ata. Haa ta'u ammoo karaa keenyaan akka Oromootitti akkuma duratti mana keessaa atillee kaaftee Taaddalaanillee tuqee bira dabre sana yeroo silaamataa walitti qabannee jaarmeen kun bakka tokko deebi'ee humna ta'ee gaaddisa hooggana Oromoodhaa tokko uummatanii gaaddisa sana keessatti rakkoo Oromiyaa keessa jirtu dhibbee jiru hundarratti dokumentii guddaa ji'a 5 ol waliin haasa'aatiin turameetiin jedhe deebi'amee waliif mallateeffamee bareedee uummanni Oromoollee amileedhaan miidiyaa irratti banii walii mallateessanii walii kennanii Oromoonillee hawwii tokko keessa ture jechuudha. Gaaddisa hooggansa Oromoodhaa sana keessatti akkuma jedhame bakka bu'oota dura taa'ota paartileetii fayyudurootatu rakkooda fudhata. Kun gorsitootumaa fi aktiivistoota malaawwanna jedhanii haalli yeroo ammaan tanaa biyya keessaa inni biraadha ammoo yeroo jaarmayoonni silaa jiran sun gaaddisa sanaa dhiisanii karaa biraatiin gamtaa tumachuuf fiiganitu mul'ata. Gaaddifni sun bakka ga'ellee ammatti guddaa argaa waan hin jirreefi haalli biyya keessaa kanuma meesanitti osoo hin ceene dura waa'ee amma dookumentii kaaftee turte jaaltaaddeenis kaasee ture. Waa'ee dookumentii sanirratti ulaagaaleen jiranii maal fa'a? Mee waan sanirratti wanni nuti dandeettan jira? Ulaagaan argitee dookumentii guddatu qophaa'aa ture. Diraaftiin qophaa'ee diraaftii san irra mari'atanii jaarmayoota hundaafuu kennanii jaarmayoonni hundinuu mana ofiitti ittiin galatan nu akka keennatti karaa keennaatitti hayyu dureen keenna fuudhee galeenii miseensonni koree hojii raawwachiiftuullee dookumentii san irra mari'atanii ka gumii sabaallee seentaraal komiteen dhaabaallee irra mari'atee ilaalanii bareedaadha jedhaniitiin dookumentii mallataa jechuudha. Nu gara keennaa nagaa quba qabnutti kana akkasuma jaarmaa keenya ka biyya alaa jiru miseensota keenya
biyya alaa jirullee walitti qabnee adeemsa waa'ee sanaa irratti article by article irratti manaaf ibsineetiin kan jiru jechuudha. Dokumentiin sun Oromiyaadhaaf dokumentii dhugumatti bu'aa qabu. Silaa dokumentii sana irratti wanna jedhanii gaaddisa sana keessatti abdiin kenna maal ture jechuudha. Akkaataa gaaddifni sun jaarmawoonni sun gara tokkottuu deebi'anii luuccayanii warri wal fakkaatu bakka tokkotti deebi'anii achi keessaa argitee qabsootan argitee jenereeshina haarawa dhaalchisu ka jedhutti nu gara kennaan jechuu akka itti baxaatiin turre akka akkasi ol dhufu tokko laallamaa ture. Wanni sun hin beenne gaa amma waan achi as irra jijjiiramu eega gaafa duraati asi dokumentiin sun waan kana dhimma Oromoodhaa irratti dhimma Oromiyaa irratti dhimma Finfinnee irratti dhimma afaan Oromoodhaa federaala afaan federaalaa akka ta'u irratti dhimma daangaa Oromiyaa irratti kanneen irratti waan lafa kakaayame jechuudha. Dhugumatti wanni gaaddisni hooggansa Oromoodhaa sun walitti dhufee lafa kaayatee maanguddoota bu'uuressitoota illee akka gorsitootaatti kaayatee aktiivistoota illee argitee akka malaaf yaada irraa fudhataatiin deemaa ture sun hedduu waan bareedaa tokko ture jechuudha. Dokumentiin sun akka gaafa mallateeffamuutitti. Waan tokkotu asirratti yaadatamuutu irra jira. Nuyi akka dhaabaatti hamma ammaatti garaa bal'anneetiyyuu nama hundumaa akkomodeetii gochaa turre. Har'as ta'ee 2008 bara jijjiiramaatii kaasnee namatti hin bobba'anu. Namattis quban qabnu. Dhaabattis quban qabnu. Garuu amma kan mul'achaa jiru kan nuyi argaa jirru haqa nuyi qulqullummaadhaan qabannee deemaa jirru sana xureessuudhaa fi yakkisuu barbaadaa jiru. Amma achitti garuu wanta akkasii hin ta'u hin fudhatamus. Warra waggaa 7-8 inni kaan immoo waggaa 20 irraatii jalqabee wal xureessaa ture, maqaa walitti babaasaa ture, har'a walitti dhufee rabbi abeeku kun dhuguma Oromoodhaaf bu'aa buusuuf taanaan nuyi yoomiyyuu ta'e rakkina hin qabnu. Bu'aan hin bu'a taanaan saba Oromootiif. Atuu kan hin ta'in garuu nuun karaa nuyi qulqulluudhaan irra deemaa jirru maqaa nutti dhoobanii maqaa nutti maxxansanii yoo barbaadan maanni kalarii biyya keessatti beekamaa sana nutti diddibaa deemanii hin hojjetu. Amma achitti itti gaafatamooti dhaaba keenyaa hundumtuu gadi baanee haqa jiru himuudhaaf gara booddeetti hin deebinu. Baay'ee isaa dookumentii dhiigoonee jira. Namoota kana wajjin waliin hojjechuudhaaf gaafa kora waamnu atuun ta'in isaan fuuldura ji'a 2-3 jalqabneetu itti bobbaanee waliin gaafachaa turre hin feene. Korallee goonee kora akka mootummaan nu kaffalee itti godhanii jirtu nu arrabsu. Kora kan sana nu gargaaree akka nuyi kora sana godhan nu godhe obbo Dinquudha. Galata guddaa qaba namtichi kun. Horii hamma sana nurratti baasee kora takkaa biyya keessatti hin ta'amee hin beekne sana akka nuyi godhan nu godheera. Bara tiraanzishinaalii illee OLF yommuu humna qabutti kora sanyii akkanaa sanaa hin godhanne. Nuyi garuu hamma nuu danda'ametti tattaafannee korri sun akka inni ta'u goone. Har'a ganamaa galgala sarootii namooti tokko tokko nurratti waan hin taane katabu. Warra soodaree, warra dhiiphii, warra maaloo maqaa ilaa waan tokko irraanfachuun nurra hin jiru. Nami yeroo hundumaa wayiniin dhaabni tokko yommuu waa tokko hojjetu waan gaarii yommuu hojjetu nami itti bobba'ee maqaa balleessuu waan jirudha. Nama hojjetutu iyyuu maqaansaa bada. Nama hojjetu iyyuu arrabsamu. Akka kanatti fudhannee eebba dhahennee fudhachaa jirra. Wanti dhugaan jiru garuu nuyi hamma ammaatti ammallee yoo ta'e borullee yoo ta'e gaafa isaan nutti darbanii amma nutti darbaa dhufanii gara booddeetti illee hin deeminu. Gurra namaatti sin deemmoo ati akkasii maaloodha innee itti haasa'uun nama itti himuu barbaadnutti fuuldura baasnee matti himna amma achitti. Mee inumaayyuu kanaan walitti qabatee of course yeroo dheeraadhaa fi mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa wanni deemaa ture nama yaada addaa kaasu, nama yaada bilchaataa kaasu yeroo hedduu maqaa xureessuun waan beekamaa ture mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti. Akka fakkeenyaatti maqaa namootaa dha'uu hin barbaadu. Bara 2008 fa'aa yeroo adda bilisummaa Oromoo adda dhabu
warra ideoloojii Itoophiyaanizimii qabatee dhaaba keessaa as ba'e irratti duula cimaatu godhame. Ammas ammoo achi as deebi'ee jijjiiramni uumamee eega jijjiiramnis wal dhibdeen dhaaba lamaan jidduu garee lama jidduutti uumamees garee tokko irratti olola cimaatu gaggeeffamaa ture akka waan mootummaan dhaaba kana diiguudhaaf ergeetti galtuu jedhamee haasaa hedduutu olola guddaatu godhamaa ture. Kana wanni kaaseef maalinni dhaaba Oromoo keessatti warri dhugaa qabu yeroo hedduu maqaan isaanii Turayaatiin as gahee ammas wanni hamiin tokko ololli deemaa jiru tokko ni jira. Dhaabni jaarmeenii keessan kun mootummaadhaan walitti baquuf deema. Kanaaf isaan waliin tokkummaa uumuun hin barbaachisu waan jedhu ololli tokko gaggeeffamuu jira. Ammas ammoo haasaa kaleessa marii waltajjii tokko irratti hoogganni siyaasaa jaarmiyaa Oromoo tokko godhee dhaggeeffadhee ture. Maqaa dha'uu barbaachisaa jedheen hin fudhadhu. Isarrattis maaltu dubbatame jaarmiyaalee dhiibbaa kamiyyuu irraa bilisa ta'an waliin tokko ta'uudhaa taanee hojjechuudhaa fi fedhii qabna waan jedhu haasan. Kanarratti dhaabni keessanii mootummaa irraa yookiin qaama biraa irraa dhiibbaan inni irratti godhamu ni jira. Gaaffii baay'ee isin lamaaniif kaase waan kanarratti akka mari'attaniif. Anis jaalabiyyuunis waan dhaabaa kanaan wal maqixxee deemu. Anachi sababiin jira adeemsa caalaan beeku. Every 24 hours brief wal goona. Maaliif itti gaafatama qabannis kanaaf wanta nan beeku innis hin beeka, waan inni beeku innis nan beeka. Wanti tokko qulqulluun kan lafa jirutu jira. Nuyi mootummaadhaa wajjin waliigaltee waan uummanni tokkollee hin qabne mammaatti. Mootummaan waan gaarii nan hojjedhaatii na hojjedhaa waan nu gaafate hin qabu. Kanaafi waan teenyee mootummaadhaa wajjin mallatteeffannee walii hojjennaa kana walii goona waan jenne waa tokkollee hin qabnu. Maqaanuma nu xureessuudhaaf yoo ta'e malee immoo wanti tokko qulqulluutti kan inni beekamuun irra jiru maa inni jatti gaafa gallu karaa nagaadhaan hojjennaa saba keenya keessa deemnee saba keenya dammaqsinaa filmaata dhufuu kanaaf hin qopheessinaa jennee waan barbaachisaa ta'e seerri biyyi sanaa waan inni rikwaayirii godhu hundumaa guunnee adeemaa ture. Keessatti garuu waan yakka hojjetametu jira. Akka amma teenyee ilaallutti kan akka madaa gootiittis dhaabni keenyas akkamitti ilaalaa jirutti nama iyyutuyyuu nama kanadhaa maaloo dhagee iyyutuyyuu moor dhaga'ama natti fakkaata. Seeraan adaba godhannee akka namni keenya hin miidhamnetti hin hojjenna jennee warra hojjennu kuni olola nurratti oofamaa jira. Warri immoo olola nurratti oofu warra ofii isaanii waa tokko gochuu hin dandeenye tokko lammaffamummaa inni nuyi hamma danda'ametti warri walitti sassaabamnee jirru waan dhiyaate hundumaa chaalenjii gochuu warra dandeenyu. Hin gaafanna gaaffii wanti tokko yoo dhiyaate calluma innee akka jirutti hin fudhannu. Namooti loojikaalii waa gaafannu hundumti keenya barbaadamaa miti warra kaan biratti. Maalifi waan irra dabarree dhufne waan baay'ee jira. Isiita principle waliigalteen kun moo danda'amnaani fiignee karaa maayini short cutiidhaan mootummaatti ol baanee waan goonu goona hin beeknu. Wanti nuyi hawwinu mootummaan inni duraan ture mootummaa amma eegada dhufee jijjiiramaan dhufe kana mootummaa Prime Minister Abiy Ahmed ta'ini mootummaan isa fuulduraa suni saba keenya balleessaa lafarraa daragaa ture. Inni kun waan gaarii uumeeraa fi isa sanarraa gaariidha yoo jenne iyyuu
sabni keenya lafa barbaadu ga'eera hin geenye. Akkamitti gahaa sana ammoo rakkinni dhufu hundumtuu Oromiyaa irratti dhufa. Tigraay irratti miti kan yoo lolli ka'es Tigraay irratti miti kan gubatu. Waynim Bahar Daar miti. Wanti dhufu hundumtuu Oromiyaa irratti kan inni dhufu. Kanaafi waan hojjennu hundumaayyuu of eeggannee hojjenna jechaa deemaa jirra. Malee namaan ka'aati kana godhaa, kana balleessaa, kuna gubatu, kana naqfamuu, nama haduu kana jechaa hin jiru. Kana violence advocating gochaa hin jiru. Shortcut isa. Garuu namoota because no shortcut isa wabii advocating hin goonee fi maqaan balleessaa jiru. Which is not good. Hin ta'u kun. Kanammoo fudhachuutti hin jiru. Kanammoo gadi baanee dhugaa himuun nurra jira amma achitti. Amma kanaan duraatti ulfina waliin dhabsiisnu jenneetu teenyee ture. Namooti garuu purposely maqaan balleessuudhaaf miidiyaadhaanis haa ta'uu daballoota isaaniitis haa ta'uu karaa adda addaatiin bobba'anii jiru. We have to stop. We have to start fighting back. Qulqulleessinee itti himuun nurra jira. Tole galatoomi taaddee bal'inaan lafa keette asirratti wanni ani dabalu waan olola jedhamu kana bokku ololli kun argitee dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessatti turee jira. Waan gadaa asaanu kana dhufee miti. Inni gadaa asaanu kun teknooloojii kanatu argitee waa hunda kijiba fuudhee kaan gaggombisee kaan ol gombisee wal xiqqeessee kabajaa aadaa safuu hawaasni keenya qabuun adda godheetiin exaggerate ta'e guddate malee dur irraa ture. Mooraan qabsoo adda bilisummaa Oromoodhaaf bakka lamatti adda qoodamteerti. Duri dirree dhiyaatii fi dirree baati. Taaddee argaan jiru ni baay'ee. Itti fufee yoo deebi'e deebi'a. Okay. Kanaaf dirree dhiyaatiif dirree ba'aa turte. Nu warri gara dirree ba'aa turre waan olola jedhamu kana yeroo oduudha waan adda addaa kana qubaayyuu hin qabnu. Dur gaafa dargii sanas haa ta'u achi asas haa ta'u ololli kun hin jiru jechuudha. Maaliif yeroo ofiituu hin qabu ganama lafaa kaanaan hin jiraadhaanuu gaafii tokko dhukaasatu sirratti banamaa yeroo mataa'anii waa jedhanuyyuu hin jiru. Karaa dirree dhiyaa kana ololli duru gaafa dargii sanaayyuu maqaa qaanqee jedhuuni walitti barreessanii xalayaadhaan hooggana bu'uureessa isaanii hunda wal xiqqeessaa turan wal wanna godhaa turanii jechuudha kan. Isa kanaaf ragaa namoonni argitee yeroo sana jiran ni beekan jechuudha. Hoogganoonni adda lubbuudhaan jiranis ni beekanii jechuudha. Wal xiqqeessuun, wal salphisuun, olola walirra oofuun hoogganoota ofii wal wanna godhaatiin turuun ni jiraa jechuudha. Kun waan duraaniinuu ture jechuudha. Bu'uureessaa dhaaba kanaa irratti jaalleen cola xaafa irratti ololli deemaa ture waan xiqqaa miti jechuudha. Waluma wanna godhaa turan. Kun dhufeetiin argitee deemaa ture ololli durumaayyuu inuma jira jechuu barbaadee. Haa ta'u ammoo gadaa as aanu kana ololliin in jabaate. Ta duraa sana caali. Namuu beekaa ta'e, namuu xiinxalaa ta'e, namuu qabsaayaa ta'e. Kakaleessa yuunivarsiitii keessatti yeroo barattoonni mari'atanii hiriira haa baanu haa qophoofnu boru jedhan gaafa kaan doormii keessaa baqataniitiin dhokatan kaan dhaala kana as bayeetiin argitee sabboonaa ta'ee goota ta'ee maal jedhu guute jechuudha. Kanatu dubbii tana ol qabe. Haa ta'u ammoo gara jaarmaa keessaniititti isa jetteetiin dhufteefi yoo sii deebi'e nuti gaafa duraaniin jalqaba galleetiin jenneeyyuu na argaa na qabaa na dhiisaa hin jenne. Osoo kagoonu taate ammoo nurra namni opportunity carraa qabu hin jiru ture. Akkuma dura daaddeen jedhe sana respect bifa ta'e tokkoon kabajaa bifa ta'e tokkoon galle. Wanni nu as innocent nutti dhagayamu yeroo sanatti nu akka keennatti dhandhee angoo qabannaa dhandheetiin maalii taanaa maalii cabsinaa kana balleessinaa miti. Waa balleessinaan gaafa chaartarii nu balleessiti tana beenna ni mari'anna. Hooggana xiinxala qabutu jira. Militarii ekspertiitu nu keessa jira. Argitee maanguddoota argitee jaarmoota siyaasaa adda addaa keessatti Oromoo kana adda addaa keessatti turanitu jira. Akkaadamiikii namoota argitee akkaadamiikiititu nu keessa jira. Maanguddoo argitee qabsoo kana keessa qancarte jira. Gatteennee mari'anna. Maali balaan dhufuuf deemu jenneen laalla. Gaafa jaartariidhaa sana yeroo OPDO'n Tigree waliin olii gaggaltu sana namni hundi nama OPDO waliin deemu yoo argeetiin jedhe akka diinaatiin laalaa ture. Misteekii akkasii sanatu akka nutti hin deebine barbaanna. Wareega ummata kennaan dhufe
kanamuu qooda keessaa qabu ka bakka sana gayeetiin jedhe kana tarkaanfachiifna jenneetiin galle voluntarii goona jenne namni mindaadhaan wanna jedhe hin jiru jechuudha argitanii voluntarii goonee jijjiirama kana haa tarkaanfachiifnu akka haalli kun gashigigaatee nu harka warra akka nafxanyoota ammaatii fi warra kaleessa nu nyaataatiin ture harkan seenneedha nu fayyaalummaa kennaan itti deemne isa kana inni kun ammoo rakkoo garaagarummaa ala kanatti wal qabaa turre mata jabina argitee ala kana wal dadhabaa turre gaaddisa biyyaa sana fixanna ka jennuun deemne galle eega deemnee gallee jennee bifa respect ta'e tokkoon nurra namni akka independent ummata ofii keessa gabbayee ummata ijaaree dammassee hoogganni keenya haga gammoojjii deemee baddaa deemee bakka hunda ga'ee jaarmaa keenya irra hin jiru dhugaa walii himuudhaaf kana godhaa turre warra mootummaatiin waliin voluntarii wal gargaaraa turre waliin hojjataa turre namni mindaa namaa kafale hin jiru haa ta'u yeroo duraan dhaqaniitiin jedhanii namoota dhimma jaarmaa keenyaatiif jaarmaa mootummaadhaa jidduu jiruuf ergine keessa walitti dhiyeenyi ni dhufu walitti dhiyeenya sanaanillee professionaalii namni argitanii ogummaa keessaniin mootummaa fayyadu paartii miti qabadhaa bakka kan paartii OPDO duraanii yookaan ODP achi as dhufte yookaan PP osoo hin taane wanni nu godhaa turre ogummaadhaanii waga hubannoota kiyyaatitti hooggana nama sadii yeroo sanaa fi karaa jaarmaatiin quba qabeenya jaarmaatiin achi dhaqanii jechuudha military expert akka gorsaatitti economic expert akka gorsaatitti dhaqanii jechuudha kun jaarmaa OPDOdha yookaan paartii sanaa ta'uu miti jechuudha mootummaa keessatti kun biyya guddatte ta'alaa tana keessa illee ni jira biyya sana keessatti illee yuunivarsiitiitti profeesara ta'anii barsiisaa biraadhaa ta'a hojii mootummaa hojjetaa baankii hojjetaa seera xabaqaa hojii looyarii hojjetaatiin siyaasaa fedhan keessatti wanna ta'uu ni danda'ama jechuudha miseensa paartii ta'uu fi ogummaadhaan mootummaa biyya sana fayyaduun adda kan nu irra hojjetaatiin turre isa kana jechuudha garuu duulli nurra godhamaa ture akkuma dura taaddeen jedhe sana yeroo hedduu namni hojjetu namni waa dalagu namni qulqullummaadhaan deemu inuma jibbama inuma maqaan itti bayama yoo ati kan hojjanne taatee dhakaa taatee kateettu taatee itti argitee namni maqaa kan kee dha'u hin jiru dubbiin bakkiteen jirtu kana nu wanni warra kanaa walii wanna nu qabnu gaafa duraan isaan akka paartii OPDOtitti jiran osoo ODP iyyuu hin taane quba qabaadha akka OPDOti paartiin jirtu akka mootummaa naannoo Oromiyaatitti lammaan pireezidaantii naannoo Oromiyaadhaa ta'ee jiru ani mataan kiyya ka waliin jiru jilli keenya dhandheetiin lammaa waliin waajjira isaatiin waliin teennee haasofne waan irra wal gargaaruu dandeenyu waan ammaa voluntarii waa dalaqaatiin jirra waan irra wal gargaaruu dandeenyu waan irra waliin hojjechuu dandeenyu mirgi walabummaan jaarmaa keenyaa nu eegame waan waliin hojjechuu dandeenyu waan ifa ta'e qabxiidhaan lafa kakaa'aatiin nu henna waliin hojjennu jenneeni itti dhiyeessine lammaa magarsaadha okay guyyaa hagasii keessatti jedhe achi deebinee hoogganni achi jiru waliin namni haasa'aa ture gaafa san akka Oromootiin namni waliin haasa'aa ture carraan yeroo sana keessatti walitti dhufaniitiin waliin hojjechuutiifuu delegeeshinni waliin ramadamee waliin haasa'aa turane isteeppii tokko irra gayameetiin dhaabate sunillee nu chaansii kenna banaa goone jechuudha ilma Oromoodhaa ka ta'e hunda mirgi Oromoodhaa bakka guutamu irratti haal dureen nu barbaannu kana tokko lama sadii hin jala kenne ka isaaniillee lafa kaanii jilli nuuf isaan jidduu turee jira sun waan haalamu miti inni sun isteeppii tokko gayeetiin achitti hafe sanii as isaanuu deemanii ODP'tti uf jijjiiranii jechuudha jimma deemanii walgahii godhatanii maqaa ofiillee jijjiiranii seentiraal komitee fi eksekuutiif komitee ofiillee jijjiiranii jechuudha jarrinuu nu bakkuma kennatti akka qunnamtii namaatitti goonee waliin jara kanaan hojjetaa turre malee kanaan ala wanni biraadhaa wanni ture hin jiru okay ammallee ka godhamaatiin jiru ololli oofamaa jiru waan mootummaan kun laali ololli kun bar amma nu qofaa miti ilaala kamaal galchuudhaa gaafa tikaa fi bulchiinsa naannaa Oromiyaadhaa godhamee jedhe hiriiratu rabbayama hooggana jaarmaa siyaasaatitu ol bahee balaaleffate maaliif godhama jedhanii waan ta'uu hin qabne nu adda yoo abbaa fedhan fuudhanii bakka san kaaniidhaan maaliif namni dalagata maaliif dalagee jiraata maaliif biyya tana hin hojjanne ogummaa ofiitiin maaliidhaan namni jechuu hin qabu jechuudha waan akkanaa keessan seenu waan xixiqqoo ololaa fi waan salphinnaa kana keessa gadillee baanee dubbachuun nama argitee waan fedhe haasa'u jalaa cadhisuu dubbata salphisuun jalumaa cadhisuu waan jedhu tokkotu jira mammaaksimaan guddoo kanumaaf cadhifnan ololli deemaa ture kana malee nuni kikkii ummata kana waliin wanni qabnu hin jiru amma fa ka PPdha ka jedhamu kana fa wannummaan argitee walitti nama fiduuyyuu hin jiru maaliif gaafa ODP sanallee nu ODP paartii akka paartiiti osoo hin taane mootummaa naannoo Oromiyaa waliin hojjetaa turre jechuudha nu ammoo ka itti amannu collective leadership
Wanni differensii nu qabnu kan nu arginu. Nu collective leadershipidhaan amanna. Mariidhaan namni tokko hayyu dureen an hayyu dure jedhee achi deemee waan fedhe godhuu hin danda'u nu keessa jaarmaa keenya keessatti. Bakka biraatitti sun hin jirtu. Abbaa fedhetu hayyu duretu ka fedhe mulqa ka fedhe ari'aa ka fedhe wanna godha. Isa kanaaf maaliidha ragaan? Yoo jettee na gaafatte jila keenya walitti ramannee ji'a lamaa sadii olii waliin haasayamaatiin tureetiin jedhe hayyu duretu facaaseetiin jila sana jedhe jechuudha ka gara isaanii. Nu goonwen as deebi'anii mari'atanii gaafa duraan jila kana ramadanillee mariidhaani gaafa ammootuu jilli sun dhaabate jedhamellee mariidhaan waan jiru dhaabataa jechuudha. Nu kanaafi wanni mootummaa kanaan waliin akka biyyaatti lammii biyyaatitti malee jaarmenni kamiyyuu mootummaa sana keessa galee rakkoo makiinaa rakkoo argitee waajjira rakkoolee adda addaa gaafata jechuudha. Mee waan kanaaf yoo nu paartii kanaan waliin hamatamne hin jedhama beekta wanni kun jedhamaatiin jira. Abaa akkuma duratti inni dhaabaa osoo dore. Dhaabaa osoo doreetii miti argitee sodore bakka sana maqaa sana argachuun maqaa abaa'oo argachuun nuuf kabaja maaliif korri adda bilisummaa Oromoo dirree dhiyaati jila qabsaa'oo taatitu godhame. Dirree bayaatitti kora lammaffaatitti laga gobeelleetti godhame. 98 maqaa kibba bayaatiin maqdashootti korri godhame. Achi as asmara godhamaatiin ture jechuudha. Oromiyaa handhuura Oromiyaa keessatti korri seena qabeessa adda bilisummaa Oromoodhaa sodoretti godhamuun bakka seenaa qabdu bakka atiraaktiif taate bakka argitee ummanni addunyaadhaa dhufee wanta godhu kor akkasii godhachuun nuuf kabajaa guddaa. Amma kanaafi waan hunda jennu wayiitu hin qabnu. Abaa'oo hattuu, abaa'oo saamtuu, abaa'oo nama ajjeef ka argitee wanta jettu nuun hin jenne abaa'oo sodoree sana itti boonna jechuudha. Waa hundaafu tokko handhuura Oromiyaa ta'uu Oromiyaa keessa. Lama haga addaa ummanni jiddugalaa kora adda bilisummaa Oromoodhaa ka tokkoffaa Finfinneetti godhamee achi carraa hin arganne achi deebi'uudhaaf. Sadaffaa sabboonaan Oromoodhaa tokko qabeenya ufii saba ufiitiif qabsaa'ota seenaa qabaniif fuudhee kennee korri sun godhamu. Kora san irratti ammoo jaarmaan adda bilisummaa Oromoodhaa lama ka bu'uuressaa fi hayyu duree adda bilisummaa Oromoo duraanii Jaalgalaasaa Bilbootii fi Abbaa Nagaatiin hoogganamu walitti dhufee tokkummaa isaa uumachuu wanni kan irra nu boonsu hin jiru jechuudha kun. Kabajaa qabnaafi bakka sanaafillee. Kanaafi kana godhanne jechuudha jibbaataa fi tattaaffii jiru keessatti warri ololli kun nurratti deemamu duula jibbaadhaan walitti wanna jedhaniif fayyaaleeyyiin waa hin hubanne keenya hafarsu jechuudha. Fayyaaleeyyiin keenya achi keessatti kawaa takka addan baafanne hafarsu jechuudha. Amma namoonni achi jiraniitiin jedhan argitee namni maqaan itti dhamu Jeneraal Hayiluu Gonfaa fa'a. Jeneraal Hayiluu Gonfaadhaa military expert. Nama argitee xiinxala filaana jaarmaa dulillee kaleessa mootummaa yeroo sanallee baasa'aatiin ture jechuudha. Expertii dandeettii ofiitiin waan mee kanaan walitti wal qabatee waan tokko kaasuu barbaade maalinni hin dhaga'amaani? Hin dhaga'ama. Wanni kanaan walitti qabatee kaasuu barbaade tokko maalinni jaarmayoonni siyaasaa hundinuu gaafa erga biyya galanii mootummaan nama kennadhaa waliin biyya tana bulchinaa waliin biyya kana ceesifnaa jedhee jaarmayoota hundarraayyuu nama fufuudhaa ture. Jaarmayoota Oromoo qofaa miti jaarmayoota fakkeenyaaf Dr. Maraaraan boordii hoogganaa boordii miidiyaa Itoophiyaatiin oduu gongoruu baadhee nasirreessaati. Even General Kamal Galchuus aangoon kennameefii ture. Booda immoo dhiibbaan jaarmiyaalee garaagaraatiin irratti godhamee ololli hedduun irratti hafarfamee dhiibbaa saniin mootummaanis kaasuu akka danda'e dhageenye egaa diteeliin isaa hedduu hin beekamu. Innis marii tokko malee akka achi ka'ee miidiyaa irratti iftoomsee jira. Kuni waan jaarmaya keessan qofaa fi kennanii miti. Jaarmayoonni biraatis mootummaa kana ceesisuu keessatti hoggana waloo uumanii waliin biyya sana ceesisuu keessatti qooda fudhatanii jiru. Addatti ammoo wanni kun isin irratti gaggeeffamuudhaaf maali sababni gahaan waan kana fiduu danda'u? Yaa ila taaddeen irratti dhufaa bakkuma duratti san irraa itti fufuufi amma namni ogummaadhaan bakka sana jiru jechuudha argite ikoonomisti jira doktor akaadamiikiin nu keessa jiru sun ikoonomiidhaan biyya sana fayyada malee paartii sanaa miti nu kalaallee jenne tokko isa kana jechuu barbaadeetiin inni kun ammootuu gaafii keetti deequuf addaa miti duraaniin illee wanni kun bifuma sanaan namuu kennatee qunnamtiin bar mootummaadhaa fi mootummaa naannoo Oromiyaatii fi baay'awee jaarmayoonni alaagalan kun gaafa kalan ka Sumaalee illee mootummaa naannoo Sumaaleetti kennan ka Oromoo illee mootummaa naannoo Oromooti
ka Amaaraallee mootummaa naannoo Amaaraatiif kenname. Nuti liinkii wanni walii hidhata nu qabnu mootummaa naannoo Oromiyaati. Mootummaa naannoo Oromiyaatiin wanni walitti nu hidhuu qabu dantaa tokko nu qabsaa'ota warra dirree qabsoodhaa ture. Lama jijjiirama ummata Oromoo wareega ummata Oromootiin dhufe jennee galleera. Sadaffaa isaantu mootummaa harkaa qaba. Kanaaf isaanii waliin hariiroo tolfannee waan xixiqqoo salphattuu argitee xurii adda addaa irraa guddanneetiin haa hojjannu jenneetiin hojjataa turre namuu qunnamtiisan mootummaa waliin ni qaba. Ila irra guddaa siin jechuu barbaadeetiin. Kanaaf nurratti wanni taargeet godhameetiin deemamuuf hin beeknu. Haa ta'u ammoo irra guddaa wanni nuti jechuu qabnu qabsaa'onni qabsoo Oromoodhaa keessatti cichanii bara dheeraa umrii ofii fixatanii akkuma jecha duratti Taaddalaan jedhe san argitee qabsoo tana jiraachisuuf malee ittiin jiraachuudhaaf guyyaa tokko wannan goon eessa jiran irra guddaan qabsaa'ota Oromoodhaa bakka kana jiran dhugaa isinitti haa himu. Galaasaa Dilboo jechuun nama argitee krediitii guddaa qabu ummata Oromoodhaa keessatti naannoo ofii dhalatetti qabsoo Oromoon goone. Asii argitee osoo qabsoo Oromootiin bosona gad hin baane biyya Sumaalee deemee biyya walii gad deemee umrii ofii ka ijoollummatiin yeroo ofii fixe. Adda gudeeda isaatii ilmi tokko hin baane. Nama qabsoo Oromoo keessa kabajaa haganaa qabu. Gaafa galee jedhe haadhaa ofii ganda ofiititti hin dhandhe ganda kaleessa qabsoo keessa godhuuf deeme sanan nama qajeele. Fudhadhu abbaa biyyaa roobaadhaa nama ijoollummaa ofiitiin qabsoo Oromootitti makamee jedhe. Nama jiruu isaa argitee qabsoo kana keessatti fixe jechuudha. Argitee namoota akkanaa kan namni akka Quubsaa Sabaa achii as warri qabsoo namni akka argitanii Ibsaa Magarsaa jaallan hedduutu jira ballakkoofnee keessaa hin baanu jarana warri argitee nu duraayyuu qabsoo kana dabalamaniitiin argitee qabsoo kana waliin jiran jaallan harki isaanii qabsoo kana keessa cite akka Abdataa Dhaabaa Dheeressaa Roobaa kalafeen isii bubbututti akka Magarsaa Waaqoo hedduu jechuudha bakka hundaayyuu jira. Wanni kunniin waan duulli akkanaa godhamuuf nuuf hin galu. Maqaa ammootuu waliin nu hidhan cubbu eenyuyyuu waan sanan qabu guyyaa tokkochaayyuu waan san gatteennee irratti hin mari'an. Namni tokkochi achi jiru hoogganni achi jiru godhuu hin danda'u miseensa ofii walii gal osoo ummata Oromoodhaa hin mari'achiifne namni waa godhuu danda'u hin jiru jechuudha. Kun maqaa hin taane nutti laxxafanii olola hin taaneen waan namni yoo waan tokko fidani waan namni jedheen fuudhee harkallee namaan dhoolu. Maali advanteejii waan kana disadvanteejii waan kanaa maali bu'aan ummanni Oromoodhaa argatu ka jennu. Kaan akkuma duratti si hime gaafa chaartariidhaa sana miidhaan guddaan nu qabe osoo OPTO san ufitti ammannee ufit qabneetiin jenneeti kun hundi dhufu jechuudha. Wal jibbuun kenna wal xureessuun kenna maal godha jechuudha. Gaggara galanii ummata kenna kan miidhee jedhe diina sanaa miti Tigree miti jechuudha. Oromoo ufii wal miidhi. Adhallee akka akkas hin taane jennee gadhaabannee ilmaan kaleessa nama haadha irraa ajjeesan abbaa irraa ajjeesan waliif afooyinaa lillaahidhaatii dhiisaatii wanni dabre haa dabru jenneetiin deemaa jira. Ammallee qilleensi bubbisaatiin jiru kun yoo hafarsuu baatanii bilchinaan bal'isanii ilaalan malee keessaa bahuun hin danda'amu. Yoo nu ODP waliin jiraan yoo nu mootummaa naannoo Oromiyaa haa ta'u mootummaa federaalaatiin waliin nikikkii qabaanne si maaliin mootummaan naannoo Oromiyaa jedhan kunii fi mootummaa Itoophiyaa kuni maa waajjira nu dhoggatan ammaa maaf gaafannee kadhannee dhabne waan garaasi nyaatu gaaddisa naa qabadhaa qabxii tana warri la dhageettanillee atillee kanuma achiiftullee gaaddisa hooggansa Oromoo keessatti gaaddisa hooggansa Oromoodhaa keessatti muummichi ministeera Dr. Abiyyi Ahmad badii dhiifama jedhee gaafatee haga ammaa isinii godhamuu dhabuudhaaf dhiifama waan himannaa hayyu dureen kenna achi irra kaase irratti adda irraa jalqabee waajjirri haa kennamuufi jedhan. Adda irraa jalqabee waajjirri keessaa baasaa haa kennamuufi jedhee ajaja dabarsa. Sun waan oduu sobaatii miti kan hayyu duroonni jaarmaya hundaatii fi namni hundi bakka sana jiru. Haga addaa osoo nuun kennine kaleessa dabarsaniitii warra KFO'tii kennite mootummaan naannoo Oromiyaa yookaan mootummaa federaalaa ta'uus danda'a. Yookaan bulchiinsa Finfinnee ta'uu danda'a. Dhiibbaa akkanaatitu jira jarana. Loogitu jira. Shiratu jira. Dhugaa walii himnaa miti. Ka muummichi ministeera ajajee haa kennamuufi parsanaalii waan duraan dabre sanaaf dhiifama dhugaa qabdani jedhe. Yoo kana maaliif sanaaf maam nuun godhamin maaliif yoo sana ta'ee jedhe loogiin dheengadda xalayaan tuni fuudhameetiin nu dura wanni kennameetiin jedheen maali loogi shira. Kun ammootu Oromoollee deemsisee eessaan gahuu hin danda'u Taaddalaan narra beekaa waa dabaluu ni danda'a. Garuu ammoo akka jaarmaa keenyaatitti olonni nurra oofamaa jiru wanni nurra deemaa jiru gara min nu oofuuf deemaa jira jechuudha. Gara hin taanee fi gara haqqabsuu hadhooftuu kaleessaa sanatti rabbi umriillee nuu kenneera fayyaallee nuu kenneera kaleessa ammoo gabbaaneetiin goonee adda wanni uf duuba deebinu hin jiru falmatti akka seennu nu godhuuf deemaa jira haalli deemamaa jiru. Nuta olola ummata Oromootiif namni ol bahee feesbuukii kanarra waan fedhe haasa'u
nu eenyummaa kenna nu jijjiiru. Gochi ammootu warri mootummaadhaa godhaatiin jiru yoo kabajaan respect godhanii naamusaan waliin deemuu kabajaa kan dhoobu taate gabbaanee dhugaa jirtu walii himee namuu falma jechuudha. Nama arrabsu, nama lubbuu namaa ajjeesu, nama xiqqeessu, nama ija nama bobaasutu kabajaa argataa jechuudha. Biyya faranjii ka jirru kana keessatti yoo ati lafa laaltee ka jettu taate maaliif in sodaata namni kun maaliif hin qaanfatee lafa laala siinedhan. Yoo ati ija keessa akkana bobbaaftee ka laaltu taate nama santu kabajaa qaba. Dubbiin amma sanatti deemaa jiru. Nu keenya amma gad jedhanii nama wanna godhuun kabaja jechuudha lafa laalanii respect nama godhuun. Wanniin jara san keessa jiru san ammoo dhiibbaan ni jira, shirri ni jira, loogiin ni jira malee nu waan kan irraa qulqulluudha. Hoogganni keenyallee qulqullu, jaarmanni keenyallee qulqulluudha jechuu barbaadeen. Yoo kana jedhu ammoo individualist warroonni namoonni dhuunfaadhaan argitee ideoloojii biraa qabaatan nu keessa hin jiru jechuu hin dandeenyu jechuu barbaadeetiin. Inni wanni akkasii kun gabaa siyaasaa keessatti bakkuma hundaayyuu ni jira. Namni dhuunfaadhaan yaada adda addaa qabu paartii tokko keessa ta'anii fi you're always yaada ideoloojii tokkorran godhan jechuun hin danda'amu. Jaarmiyaalee biraa keessas fakkeenyaaf dhaaba biyya bulchu keessatti yeroo dhiyoo yaada lama argine. Abiyyii fi Lammaa jidduu yaada garaagaraa lamaatu deemaa ture. Yaanni akkasii suni jaarmee keessan keessatti wanni ifatti garaagarummaan guddaa akkasii hin jira jechuu baadhus wanni akkasii is natural jechuu garaagarummaan is natural. Ammoo wanni guddaan maalinni garaagarummaa sanirratti walii garaagarummaa qabaachuu irratti walii galanii tokko ta'anii deemuudhaaf ejjennoo waloo qabaachuu wanni jedhu sun barbaachisaadha. Ammaa fi haala amma jiru kanatti isin biratti garaagarummaa guddaa hagasiin argine immoo ololli alaa dhufu kuni yeroo dheeraadhaa fi jaarmiyaa Oromoo jidduutti waan deemaa ture. Kan biraa immoo kanaan waliin walitti qabsiifnee wanni kaafnu even jaarmiyoonni Oromoo tokko tokko aga biyyatti galanii qeeqa tokko tokko keessummeessaa yeroo turaniin argina. Tokko tokko warra mootummaa warri dhaabni mootummaa biyya bulchu fakkeenyaa fi warra sirna naftanyaa leellisuu waliin attach wal godhee yeroo hojjetu ni argina. Jaarmiyaaleen Oromoo biraa immoo warra qeerroon humnaanii tolaa hojjetanii humnaanii masaraa mootummaa caffee araaraatii baasanii Maqalee galchan waliin Finfinnee irraa ammallee ergamaa tokko nama jidduutti tajaajiluu danda'uun Maqalee dhaqanii yeroo hojiilee siyaasaa adda addaa hojjetan argaa turree jirra. Keessan ammoo dhaaba diinaa bira hin dhayne. Jaarmeenii keessan haga argaa jirrutti dhaaba diinaa bira hin dhayne. Kunni waan ifaan argaa jiru, waan uummanni Oromoo illee ifaan argaa jiru. Yeroo hedduu immoo namni dhugaa qabu dhugaan isaa dhokattee yeroo dheeraadhaa fi mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti deemaa turte. Namni dhugaa qabu dhiibamee madditti qabsoo keessaa humnaanis ta'ee ololaan waan adda addaatiin irratti duulamee karaa ta'uu fi karaa hin taaneenis yeroo dhiibamee maddii moggaa taa'ee turetti yeroo dheeraa keessa dabarsine. Wanni kun ammas keessattuu hoogganni siyaasaa Oromoo waan kanarraa barnoota guddaa fudhata jennee abdadhaa. Ani akka nam tokkootti asii achi silaa akka kiyyatti namni hoogganni Oromoo kamiyyuu alatti hafuu hin qabu. Namuu teebilii tokkorra dhufee gaaddisa odaa jala dhufee akka durii san amma manguddoo Oromoo waamatanii jaarsummaa teessifatuuf wanni nama rakkisu hin jiru. Haalli mijaayaa walitti dhufanii abbootii gadaa Oromoo waamatanii manguddoo Oromoo waamatanii abbootii amantii Oromoo waamatanii beektota Oromoo waamatanii gaaddisa odaa jala taa'anii mari'atanii rakkoo waloo kana furachuu wanni nama hanqisu hin jiru. Ammas wal harcaasuu fi olola hin taane maqaa hin taane walirra maxxansanii deemuun kun nama hin baasu. I think dogongora armaan dura hojjetame san deebi'amee akka hin dalagamne shakkii mataa kiyyaa qaba. Kana manguddoon Oromoo waan irratti hojjechuu qabanii addeen yoo yaada jaalabiyyuun kaasirratti wanni jettoo jiraate carraa fudhu. Ilaa asirratti waan tokko qulqullaa'u jaallan. Ilaa jaalabiyyuun akka gaariitti kaa'ee jira. Wanti inni qulqullaa'u jedhee maa inni ani
Dhaabni keenya kan inni biyyatti galee fi saba Oromoo dammessee gaaffii sabni Oromoo akka inni deebi'u gochuudhaaf. Kana gochuudhaaf immoo warra Amaaraa wajjin hojjechuun nurra hin jiru. Atu warra Amaaraa wajjin hojjechuun nurra jiraate bakkeedhuma teenyee waan hojjechuu dandeenyu durumaayyuu hojjenne ture. Warra Tigree wajjin hojjechuun nurra hin jiru. Maaliif fedhiin keenyaaf fedhiin jaraa tokko miti. Fedhiin nuyi barbaannu saba keenyaaf waan inni barbaadu akka inni hojjetamu. Kana gochuudhaaf immoo kan inni hojjechuu dandeenyu Oromootaa wajjin. Mootummaa Oromiyaadhaanii kanaan dura atuu isin jirtanii atuu isin mootummaa kana keessa paarsilii taatanii jirtanii namni keenya baay'ee miidhameera. Lafa isaarraa ka'eera. Biyya isaarraa duugameera. Baqatee bishaan isa nyaateera. Bineensi isa fixeera. Kun atuu isin jirtanii ta'aa ture amma kan taane waliin hojjennu jenneen. Kan nuyi hojjechuu dandeenyu mootummaa Oromiyaa wajjin malee mootummaa Tigraay wajjin miti, mootummaa Amaaraa wajjin miti, mootummaa Sumaalee wajjin miti, mootummaa Afaarii wajjin miti. Jara kana wajjin kan hojjechuu dandeenyu daangaa keenya irratti nutti hin darbinaa jechuudha. Garuu akka seeraatiin warri Oromiyaa bushaa jiran ijoollee Oromootu ofiin jedhanii sababii jiranii fi jaratti gadi baanee jamaa kanaan dura kan abbadee ammas ittirran deebiinaa jechuudha. Warri kaan garuu mee nama kaleessa siidhee mana hidhaa keessatti si tortorsaa ture wajjin teessee dhattee nama kee abaaruun ani gara hankootti hinuman hin fudhadhuun. Kana jechuun immoo maaloo isin jala galeera jedhee jaratti himaa hin jiran. Jaratti dhaqee jara hundura taa'ee nu miitan. Miidhaa nurratti adeemsisan. Saba keenya miitaniitu. Kana gootaniitu. Gadi ba'aa saba keenyaaf kana hojjedhaa. Okay? Wayinis nuttis galakkisaa hojjennee saba keenya agarsiisna. Waan sabni keenya miidhame kana hundumaa akka inni lammata irratti miidhamne hojjennu jedha malee dhaqee diina biratti Oromoo boleessaan goo tokko saaxilee waan hin taane hin hojjetu. Har'as hin goonu, boris hin goonu. As teenyee garuu jara hin falmannaan biyya keenya keessatti. Nu caalaa istiraakchera qabu. Nu caalaa waan hundumaa mijeeffatanii qabu. Kana hundumaatu beennuutiyyuu achi biyya keenya keessatti, saba keenya keessatti dhaabbannee jaraa wajjin walqixxee iyyanna jennee jirra. Kun qulqullaa'ee beekamuutu irra jira. Tokko. Lammaffaa immoo inni hingaa jenne namoota baay'eedhaan. Nami tokko ana malee jedhee fedhii mataa isaatii fi nami haa dhumu wanti dhufe haa dhufu isa jedhu hafee nama of keessa haa baasnu. Jenereeshinii haaraa kana oolaaf hinnu baay'een keenya waggaa 60 ol jirra. Kun dhugaadha. 60 ol jirra. 60 ol gaafan jedhu eessa jirtu jettanii nan gaafatinaa. Kanaafi jenereeshinii haaraan kun dhufee achi haasaa ba'u tokko. Lammaffaa immoo maaliif liidarshiippii warruma keessa jiru keessaas immoo ol hin baasnu maaliifi wanti tokko gisee hundumaa iddoo tokko duwwaatti qabama. Diversify haa ta'u jechuun cubbuu miti. Yakka miti. Lakki yoonan jedhe malee it doesn't work hin hojjetu amma achitti. Jenereeshinii nama biyya keessa jiru ana caalaa yaada bal'aa qaba. Yoonni karaarra beellee bukkee dhaabbatee ajoollee kun hin ta'u asiin akkana godhaa kanaan akkana godhaa jechuudha malee no I have to lead you. Ani yoonan hin jiraanne margin biqilini kun harree ta'uudha. Kana akka hin taaneef iyyuu falmanna nuyi. Kana akka hin taaneef falmaa jirra. Namooti immoo chaalenjii akkasii warri hin feene immoo status quo eeggachuu warra barbaadantu jiru. Mee argaa dargiin eegii kufee waggaa meeqa ta'uu isaati. Waggaa 40 deemuutti jira. Party leaders waggaa 40 kana kan tureetu jira. Garuu nuyi Oromoodhaa of hin jennu. Oromoon aadaa qabaa jenna. Aadaan isaa gadaan buluudhaa jenna. Garuu gaammoo nami Taaddalaa Wartuu nutti darben jedhin malee gadaa siistemii sana warrumti gadaayyuu eegaa jiruula. Maaliif
sarvii kan gochuun nurra jiru hamma tokkodha ta'uutu irra jira. Waan tokko an jalqabee giddiidhaan iddoo sanaan ga'uun irra jiru. Nan jalqabaa hamma tokko deemee time limitiin jiraachuutu irra jira. Achirratti wee okay mee yaada nan dadhabee hojjechuu dadhabe moonni kan immoo darbee hojjetu jechuun gaarii. No, lucky. I have to go all the way up. Hamma dhuma sanatti kana gidduutti waan baay'ee dalachuuf deemu. Ani warri OLF keessa turanii baay'ee isaanii amma dhaga'uuf deemu. Ani OLF bira kan inni dhaga'e in the late 70. Okay, groupiin inni duraa gaafa kaartumii Sudaaniidhaa ba'ee Eertiraa dhaqu achiin ture. Gaafa jara ga'anii deeman. Hammi tokkoon keenyas dhaquun feena turu. Korraaptiin hin taane sammuun keenya yommuu sana akka ammaa kana biyya bakkee baanee biyya faranjii keessa hin jiraanne. But hin feene anatu hin feene miti. Maybe warri nani waliin deemuu bahuu barbaadu sun hin feene ta'uu mala. Maaliif ana ijoollee magaalaati. Okay? Jaallee ta'uun barbaada malee jalee nama eenyuyyuu ta'uun barbaadu hin ture. That was exactly ammas kanumaan deemu. Gajjennee siidha no. Wanti Oromoodhaaf ta'u haa ta'uu jechaa jirra. Warri walitti dhufne immoo loojikaalii walii gal. Warri waliin jiru immoo collective leadership. Kana gochuu kan dandeenyu immoo Oromoodhaa wajjin. Warra Tigrootaa wajjin miti. Nu miidhaniin waggaa 27. Warra Amaaraa miti ammallee nutti deebi'uu fedha. Ani borii itti gaafatamaa muummee maliin ta'a jedhee Amaaraa wajjin naqee dhaabbadhee dida Oromoo hin hojjedhu. Warri na wajjin jiranis kan. Aadaan Oromoo haa eegamuu jennu. Of keessaa baasaa. New generation. Ola dhufan haa guddatani haa ilaalani waan beennu sana itti himnuu jechaa jira. Namni keenya kana gochuudhaa fi principle ta'uutu sarara jira. Achi as kutatee achi as ba'uutu irra jira. Okay? Warri mootummaa wajjin hojjechaa jiran expertii warri ta'anii jiru. Amma let's take Qaasim Abbaanishaa fudhannu. Qaasim Abbaanishaa is an economist by profession. Gorsa baay'ee kennaa waan baay'ee projektii ilaalee kun ta'u jechuutti jira. Is he part of OPP? As far as I know hamma nan beekutti amma irraatti miti. Professionii sanaan immoo gargaaraa jira. Eenyuun gargaaraa jira? Warra investarii Oromootu dhufachi. Malee investarii Noorziidha dhufee kan dhiyaatu jiru. Inni ganda Amaaraatii dhufee isa biratti kan dhiyaachaa jiru hin jiru. When it comes to Haayiluu Gonfaa namchi kuni military expertise. Durumayyuu gaafa OLF itti recruitii ta'ee biyya dhiisee Asmaraatti ba'u dandeettii isaa sana arganiiti kan isaan dhaqanii ittiin haasa'an I think somewhere in Belgrade ittiin haasa'uuf namuu maal jedhanii himaniiru kanaan dura. Maaliif dandeettii qaba sababii jedhaniif. Ammas dandeettii isaa sana atuu fuudhee Oromoodhaaf akka inni hojjetamu akka inni gaarii ta'utti hojjetu taanaan rakkina mataa gurraan qabu. Garuu is he part of OPP? Is he a member? As far as organization keessa concernii amma ta'utti miti. Wanta akkasii immoo hin jira jedhamii wanti tangibilii ta'e tokko namni tokko fidee nu agarsiise kun conflict of interest jiraati achumatti galaati jara wajjin hojjedhaa jennaan. Keessumatti wanti tokko akka inni qulqullaa'u maa'inni dubbataan dhaabaa hamma nuyi beennutti jaallabiyyuunis kunoo asirra jira hamma inni beekutti dhiifama. Jaallabiyyuu itti hafuuf namu akkasitti okay itti fufu inni gabaasine itti fufi wanti ta'ee jiru yoo jarri kuni kana keessa jiraatani gadi baanee dhumayyuu conflict of interest jira jennaan haa ta'u malee dubbataa dhaabaa qabnu nuyi Dr. Qaasim Abbaanishaati. Si'a tokko namooti dhaaba keenya wajjin beekamanii dhaqanii miidiyaarra taa'anii haasa'uu hin malu. Namooti kun yaada isaanii haasa'u yaada kee hin haasa'in jechuu hin dandeenyu kun yaada dhaaba keenyaa miti garuu. Okay?
dhaabni keenya kana keessaa harkan qabu. Badii namni tokko hojjetutti nuunis qabdanii nun xureessinaa. Jibba namni jibba qabaate jibbuma isaa sana karaa barbaade na ba'u malee maqaa namaatiin jarri achitti galaniiru jarri kana ta'aniiru lakki nuyi ofii keenya waan hojjechaa jirru qabna. Namni dhaaba keenya dhaqee miidiyaa irratti haasa'u Dr. Qaasim Abbaanashaati kan hamma nan beekutti. Dr. Qaasim achitti warri kaan immoo gaafa affeeramnee dhaabni dhaqaanuun jedhee dhannee haasofne malee ofii keenya fiinnee dhannee miidiyaa argannee fi haasofne. Extremely disciplined taanee hojjennu. Walirratti ololammoo oofne. Nuyi hamma danda'ametti collective leadership kana jalatti walitti qabamnee jirra. Kun beekamuutu irra jira. Taaddaleen dhaqee waan hin taane keessattuu taanee lixee fi maqaa taaddalaatiin namni kun hundumtu walitti qabamee yakkamuunsaa barbaachisaa miti. Kun qulqullaa'ee lafa haa taa'u. Nuyi mootummaa Oromiyaa wajjin hojjechuu har'as boris hojjechuu ta'e hinuma hojjenna. Maaliif hojjenna? Oromoota biyya Oromoo irratti gaafatama kan qabu jaradha. Jaratti itti baanee namni keenya miidhamaa jira jennee iyyachuu dandeenya. Maqalee dandeen iyyannu, Bahar Daarii dandeen iyyannu. Namoota kanatti baanee waan akkasii naasayinaa honaan nuun jedhu ta'e inni waan gara biraadha. Ofii isaanii immoo namoota isaanii akka jirutti iyyuu karakara waan tokko garuu immoo qulqulleessinee isa fudhannu amma asirrattis. Namni kaampaaniin gaafa nama qaxaruu gaafa nama ofitti fudhatee hojjechiisuu barbaadu nama sammuu qabu barbaada. Nama dandeettii qabu barbaada. Inni kaan sababii iyyuu danda'uuf sababii iyyuu haasaa sababii danda'uuf sababii haasa'uu fi waan barbaade jechuu danda'a. Akkana miti dubbiin. Ekspertii gaafa barbaadanitti ekspertiin nu keessa jira taanaani ekspertiin kuni dandeettii sana dhaqee Oromiyaadhaa fi dhimma hin baasiniin kun ani natti mul'atu. Garuu dhaqee jaratti yoo galee jaratti galuu isaa immoo gaafa barnu nama nu keessa hin jirre ta'uusaa hin himanna. Kun qulqullaa'ee lafa taa'u. Nuyi yakka atuun hojjetin yakka ofii hojjetan. Mee argaa mee amma Wallaggaa fudhattanii midhaan facaasanii illee haamachuu hin dandeenyu. Buna funaannachuu hin dandeenyu. Nami keessaa baqachaa jira. Akka kanatti jiraannaa. Kun akka hin taane immoo ganamaa galgala iyyanna. Kanaan akka beekamnu barbaadna taanaan inni waan gara biraadha. Mootummaan nama achi as humnaan ba'ee na dhiibu yoo ta'e malee isin hin beeku jedhee yaada taanaan isa irra deebinee xiinxaluun nurra jira jechuudha. Ammaaf kana jechuun barbaada. Yaadni hin gabaabsina yeroo dheeraa fudhannee tokko irra dabalu. Ayyamee gabaabsi daqiiqaa lamaayyuu hin fudhadhu. Duula amma olola nurra deemu kana wanni ummatti Oromoo nu hubachuu qabu. Bar warra ogummaadhaan bakka sana jiranii miti. Mee waan tokko sanaariyoo tokko isinii haa fidu jarateen. Nuti hooggana haarawaa qabsoo kanatti finna jennee ijoollee yuunivarsiitii yaangi jenereeshin warra sochii biyya keessatti qooda fudhataa ture yeroo dabre ofitti daballe. Haga sadarkaa itti aanaa hayyu dureetitti dargaggoo mana hidhaa keessa cabaa ture. Ka argitee mana yuunivarsiitii keessa yeroo jiru barattoota orgaanaayiz godhee kakaaseetiin warraaqsa godhaatiin turetu itti aanaa hayyu dureedhaa ta'eetiin dabala. Inni kun ikoonomistii. Waan ajaa'ibaa isinii hima. Yuunivarsiitiin Riftivaalii keessatti jechuudha ka wannaa ofii kennu. Hojii wannaa keessa jira. Amma isa kana Photoshooppii irratti tolchanii olola irra oofaa turanii jechuudha. Ka biraatii miti kun amma duulli godhamaa jiru maali? Duula addaan nu qoqoodanii nama wal qabatee Oromummaadhaan walitti qabatee bakka tokko jiru kan ka godinni hin daangessine, ka amantiin hin daangessine, ka bakka tokkotti walitti dhufeetiin taa'u kana jibbaansa namoota biraa irraa qabaniif nama biraatitti illee duulanii maqaa faalleessutu jira, balleessutu jira. Sodaadhaa jenna jechuudha waan akkanaa kanarraa guddachuu beeksisaa. Ololli deemaa jiru warra mumudhataa qofaa miti jechuudha. Namuma guutuu nu biratti dhaabate duulli itti deemamaatiin jira jechuu barbaadeeti poointii kan akkanaa qabatanii.
Hayyee yaada bareedaadha. Galatooma. I think marii keenya kanarraa summarize godhuudhaa fi mee of duratti immoo hegereen amma haalli amma jaarmiyoota Oromoo jidduutti deemaa jiru waan hedduutu deemaa jira. Kanaan walitti qabatee keessattuu uummanni yeroo ammaa gaafiin inni kaasu gaafii tokkummaati. Gaafiin tokkummaa kun haala amma deemaa jirutti namni hundinuu walitti baqutti hin jiru. Wanni amma argaa jirru kana yeroodhaa fi namni agartanii diinni alaa yoo jiraate namni naturally mataa walitti qabata. Diina alaa sanirraa ofirraa defend godhuudhaaf. Gaafa ammoo diinni alaa kun maybe humna hin qabaanne of lamaanii walitti deebi'uun waan hin oolle muuxannoo armaan dura qabsoo mooraa bilisummaa qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti arginu keessatti deebi'anii walakkaa godhuun dhalachuu danda'a waan jedhu sodaa mataa kiyyaa qaba. Haa ta'u immoo sani waan itti of duratti itti dhufuu dandeenyu. Dheengadduma dhiyuma kana torbaanii 6-7 dura walirratti waan adda addaa gaggeessaa turani. Ammas ammoo Oromoo jidduutti bilchinaan gatta'anii kummaa tolfatanii deemuu sanitti wanni danqaa ta'e maali? Keessattuu jaarmiyoota keessan qofaan jaarmiyoota Oromoo hunda jidduutti dhugaadhaan wanni dhugaa concrete ta'e ammatti akka hin jirre argaa jirra. Namuu siyaasaa fi politikaaf jedhanii waan godhan hin taane saba ofiitiif jecha wanni ta'anii gaaddisa jala ta'anii tokkummaa tolfachuu nama rakkise maali? Of dura hegereen keessattuu gara jaarmiyaa keessanitti yoo deebine hegereen jaarmiyaa keessanii maal ta'uu danda'a? Kanarratti yaada gabaabsaatii daqiiqaa 3 fudhaatii yaada keessanii nu ibsaa. Eegas booda immoo in cufna sagantaa irraa. Tole fayyaa ta'e daqiiqaa 3 keessatti ani wanni isin jedhu tokko kan rakkoo ta'e maali isa jedhu eego aango gaafatama. Haga maanguddoon siyaasaa irra jirtu fuutee aangoo tana jenereeshina haarawatti ofirraa kennitutti qulqullummaan hin jirtu dhugaan hin jirtu. Uummata Oromoodhaa sobanii guyyuu suuraa ka'anii miidiyaa irra uf gadhiisuudha. Sobatu jira jechuudha. Haga dhugaan sun hin jirretti eessallee ga'uun hin danda'amu jechuudha. Dura dhugaan jiraachuu qaba. Gaafatama jedhamu kana argitanii fuudhanii ofirraa baallii tana dabarsu maanguddoon yoo sana ka godhan taate malee akkanaan argitee jidduutti wannadhaan ijoollee amma lafaa dhuftu ta argitee silaa uummata Oromootii bu'aa buusuudhaaf jidduu fi fiigdu tanallee hamilee isiidhaa dhayaniitiin keessaa dabarsan. Tokko isa kana jechuudha. Dhugaa uummataaf yoo ka qabsaan taate aangoo fuudhanii dabarsuudha walitti qabanii namuu abboo kabajaadhaan kunoo koottaadhaan ilmaan Oromoodhaa walitti qabanii yookaan namuma isaan keessa jiru iyyuu nama qacalee jiru ol fuudhanii ofirraatti kennanii dhiisu. Nu kanaaf qophiidha gara keenyaan. Dhugaa walitti himna gara keenyaan qophiidha jechuudha. Kana tokko inni argitee wanni ta'uu qabu aangoo tana gaafatama kana irratti cichuu irratti du'uu dhiisanii fuudhanii kennu. Ilmaan haarawwan dhufteetiin jettetti fuudhanii dabarsuudha. Tokko kanaan keessaa ba'an. Hegereen jaarmaa keessanii maal taati ka jedhu waa lama qofan dubbadha. Hegereen jaarmaa keenyaa fuulli durri ifa. Fuulli durri akkamii ifaadha? Yoo Oromoo waliinillee jaarmaa Oromootiin walitti deebineetiin dhugaan sun ka jiraattu taate dhugaan fuudhanii baallii tana jenereeshina haarawwan dabarsuudhaa ka jiraattu taate jette tokkummaa malee wanni nu baasu hin jiru itti kennina. Yoo ammoo sun kadidameetiin wanna jedhamu taate argitee qabsoon keenya itti fufaa jechuudha. Ammoo wanni Oromoo baasu tokkummaa malee hin jiru. Isa biraati. Warri argitee mootummaa jedheetiin ofii harkaa qabullee maqaadhaaf waliin jiranillee kabajaa walii godhuun barbaachisaadha isa jennu qabna. Loogii keessaa bayanii dhukkubni isaan keessa jiru. Ka naannayaan wal fayyadu, ka beekumsaan wal fayyadu, ka aantummaan wal fayyadu kana keessaa bayanii jaarmaa Oromoo hundaa'u ija tokko qulqulluudhaan laalu. Yoo sun ka jiraatu taatee jette bareeda. Yookaan ammootu falmaan ittuma fufa jechuu barbaadeetiin namni waliif jilbiiffatu hin jiru argite. Namni waliif wanna jechuudhaaf deemu hin jiru. Antanuma jedheetiin irraa baa warri aangoo harkaa qabu jaarroliin Oromoodhaa maanguddoon Oromoodhaa aangoo dabarsanii kennu. Nama miseensa isaanii dhufeetiin jedhe argitee seeraan simachu gara tokkummaatitti deemanii sagaleen Oromoodhaa akkan faffacaane godhu. Amma jaarmaa Oromoodhaa walitti dhufnee jaarmaa 3 jedhanii miidiyaa irratti oofaniitiin jedhamu. Yoo Dawiidillee adda tayyi durummaadhaan dorgome paartii yoo Kamaalillee adda dorgome yoo fakkeenyaan Maraaraanillee adda dorgomeetiin ka jedhu taate gaafa
sagalee sana fuudhannee walii galladhanii maaf uummata Oromoodhaa soban maaltu bakka tokkotti nama deebiseetiin argitee nama tokko cuuf keessaa filanii hin jennu. Kunu aktiivistiin baay'eetii dhufeeti miseensawwan akalee chirchaaroo jedhaatiin ture ufiyyuu chirchaaroo seene fuudhanii chirchaaroomuma sanaayyuu isatti maaf hin kennin. Nama addunyaa kanatti illee koompiyuutara dura taa'ee waan dandeettii ofii qabuuni uummata Oromoodhaatiif qeerroo Oromoo luuccessaa ture. Nama argitee internaashinaal argitee politikaal saayinsi mucaan kun isattuu maaliif hin kennin. Inni illee ammootuu jal'iseetu maali wanna jechuudha. Rakkootu jira jechuudha. Gaafa sagaleen sun dhufte Dawiid illee gaafa sagalee sana argate fuudhee hin kennu isaa biyyeedha hin dabarsu sagalee sana fuudhee nuffidaa maaliif Oromoo somni. Argitee kuuwwan illee warri kuun illee ka argatte fuudhee sagalee sana walii kennuuf hin ta'u Oromoon qoodam sagaleen Oromoodhaa bakka hedduu adda baate jechuudha. Nu kana amma namni maaf achi keessa suuraa hin mul'anne maaf isaan waliin hin teenne isaan gara mootummaatti hirkataa jiran mootummaa waliin mootummaa waliin hojjannaa hin hojjanne. Jaarmada keenya jaarma adda bilisummaa Oromooti walabummaa jaarmaa keenyaa ni eeggan. Waan dandeenyuun qoodaa wal gargaara. Dhumati warri mootummaa keessa jirullee yoo waan sanaan ufamansiisanii argitee namoonni kun nama waa dubbatuu miti nama fayyaaleeyyi nama wanna hin jenne fuunee ufin maknaa mataa keessaa ka qabaattan taate garaa muradhaa jedhaan jechuudhaan. This is dhaabbii kiyya dhaabbii jaarmaa kiyyaatillee dhaabbii hooggana waliin jiruutillee garaa murachuu qaban yoo dhugaadhaan uf sobanii bifa akkasii sanaan baallamni hin seenne illee walii seenanii ka jiraatan taas as individualist sun hin jiru jechuudha. Osoo waan fedhe ta'eeti wanni jaarmaa sanatti achi makamnullee hin jiru. Osoo kaleessa akka ODP'titti ka jiraamu taate namni allaansi illee waliin tumachuu danda'a. Ammallee ammoo akka mootummaa naannoo Oromiyaatitti ilaali amma madirak tokkummaa Itoophiyaatiif qabsaan jaarmoota gara garaatitu keessa jira. Maraaraan faati part of madirak ta'anii gamanatti intarastii Oromoodhaa eegna jedhaniitiin dhiichisan. Okay, good. Okay, PP'n illee maali? PP Sumaaleetitu jira. PP Oromootitu jira. PP Amaaraatitu jira. Ta Sidaamaa ta saba biraatitu Beenishaangulitu jira. PP tana keessa tokkummaa Itoophiyaa eegaa ka'aniitiin sagalee jirtuu waliin dhufannaa jedhaniitiin jiranii jechuudha. What does the difference between them? Maal garaagarummaan? Namuu tokkummaa Itoophiyaa keessa jira jechuudha. Agoora Itoophiyaa keessa jira. Madirak illee agoobara Itoophiyaa keessa jira. PP'n illee agoobara Itoophiyaadhaa keessa jira. Nu ammoo mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoodhaa jennee ni jira. Yoo warri nu fakkaatu dhiigoo dhiibbaadhaa tana keessaa kabayaniitiin jedhan taate as walitti deebineetiin hiree uummata Oromoodhaa eegu. Yoo kaanii fi ammootuu sun kan jiraanne taatee jette uummata Oromoo sobuuf guyyuu suuraa kaanee akkana goone jennee akka harka nu dhayanii fi kijibuu hin dandeenyu. Duraaniinuu kijiba kana dhabatu nu wanna godhu. Ammoo dhugaanni mootii suuta deemna jechuudha. Suuta deemna ammootuun injifannaa kanuma hidhee irraa bu'a. Fayyaa Galatoomii Jaalabiyyuu Taaddee waan itti dabaltu qabda. Ilaa waan lamaan tokko jechuu barbaada. Waanni tokko amma har'a dhaaba keenya akka dhaabaatti TPLF fi shanee irraa eenyutus ni wayya jedhanii yoo nu gaafatanii shanee nu wayyaa innaan. Maaliif shaneen Oromoo yaadaan wal dhabnu malee adeemsa keessa karaan keenya xiqqoosee walirraa adda ta'u malee yoo achi as dhufanii TPLF irraa Abiyyi yaani Abiyyiin hin filadhu. Maaliif Abiyyi aadaa koo beekaa, afaan koo beekaa, nama kooti. Achi as galagalee immoo ammas achi as dhufanii eenyuun filatta hoonaan jedhanii Abiin irraa ODP'n filadha. Shimallisiin na wayya. Maaliif Shimallisiin fuuldura taa'ee afaan kootiin itti haasa'ee na dhagaye obboleessaan koo aniifati karaa tokkorraa dhufnee saba tokkodha jedhee ittiin himachuun ni danda'a. Kana filannuuf maaliif kan keenya nu wayyaa jenneeti. Okkoon gara seettaati jedha Oromoon gaafa mammaaku. Okkooni ofitti achi as harkisaa biyyoo malee biyyoo achi hin dabarsu. An dabarsee nama hankooyi namatti hin gurguradhu, namatti hin kennadhu. Kun qulqullaa'eedhuma lafa taa'utu irra jira. Dura hankoo goraa jechuudha. Kanarraa kana fee when it comes to maalinni kan keenya boriin keenya ni jedhu hamma nuu danda'ametti namoota keenya wajjin hojjechuu barbaanna. Dhaaba Oromoo wajjin hojjechuu barbaanna. Argaame in 1998 dha tokkummaan Oromoo kan inni jalqabe. 1998 the Toronto Accord kan jedhamutu jira. Eegasii jalqabee 1998 amma ammaatti waa'een tokkummaa Oromoo kun hinuma iyyama.
1998 gaafa nuyi tokkummaa sanatti jiru jaalmarraa manni Profeesar Mararaan fa'aa waan gara biraa haasa'aa turan. Wallaggaa maafiyaa warra mishiinarii maal jedhanii nutti dhaabaa turan. Okay? Sanarraa darbee bara maayini 2000 dhufe. 2000 irratti dhaabotni Jeneraal Waaqoo, Jaarraa Abbaa Gadaa, Daawud Ibsaa fi Bogalaasaa fa'aa Nabsee isaa Maaruu, Siisaa Ibsaan fa'aa waliigaltee mallatteessan waa tokkollee hin hojjenne eenyutu balleesse kan. Silaa sabni Oromoo atuu rakkina Oromoo baruu barbaade maalinni Oromoo kan tokkummaa isaa isa dhoowwuu jedhee gaafachuu danda'a ture. Baay'een keenya hundumtuu garagaraa faffacaanee sababii turree fi yommuu sanatti wanta kana gaafanne ammallee maalinni rakkinni isaa kun meestii waan hundumti haafu 2000 kaasee hamma har'aatti maalinni rakkina kana kan hamma kanaan guddisee danaan ga'e. Warri kaleessa ijaan argaa wal jibbaa turanii walirratti bobba'aa turan har'a walitti dhufanii tokko ta'aniiru gaarii Oromoodhaaf hojjetu taanaanii nuyi rakkina irraa hin qabnu hin fudhannu. 2008 maaltu dhalatee maalirraa fuuldura buqqa'an. Dhaaba karaa kana abbaan nagaa jaarraa ittiin adeemu kana keessa warra abaa'oo jedhee murateeruma taa'aa ture malee OPDOdhaa keessaa ba'anii OPDO har'a warra balaaleffatutu jira. Okay? Extreme internationalistii of jechaa turanii har'a immoo nationalistii tachi as dhufnee roora jedhantu jira. Well and good. Jarri kun walitti dhufan rakkinni hin jiru. Keessumatti karaa keenya irraa rakkina hin qabaannu. Wanta gaarii Oromoodhaaf hojjetan. Aangoo ofii isaaniitiif, iigoo mataa isaaniitiif fi butaanaan immoo distraakshinii guddaa biyya keenyatti fiduuf deemu. Rakkinni tokko yoo dhalate Oromoodha kan miidhamu. Tigree miti. Oromoodha kan miidhamu. Amaara miti. Maaliif for one good reason biyyi keenya suni resource isaa waan dhuma isaa sababii qabatee nuyi irratti immoo uumaa taanee jiraannee fi namni hundumtuu diina nu godhatee nu ilaalaa jira. Kana keessaa ba'uu kan dandeenyu tokkummaa duwwaadhaan. Tokkummaa iigoon keessa hin jiraanne. Biyyi keenya bal'aadha. Populationiin keenya guddaadha. Nama 15 nama 16 amma aangoodhaa dhee asii fachi wal nyaatu kana hundumaarra darbee Oromoo hundumaa ga'uu danda'a. Kanaaf egereen dhaaba keenyaa maanni tokkummaa sanatti namana. Kana waan tokko eenyuyyuu shakkuun isarra hin jiru. Tokkummaan sun immoo kan hin dhufuu danda'u seeraan karaa qulqulluudhaan malee shiraan hin ta'u. Kaleessa wal nyaachaa wal arrabsaa turanii har'a waliin dhaabbatanii iyyanii fi bor walitti galgalanii wal fixuun isaanii waan hin oolledha jarri kun. Akka namni taa'ee ilaalutti. Kanaaf hamma nuu danda'ametti warra du'aayii godhuunis tokkummaa keenyaaf du'aayii nuu godhaa jedhu. Warra gaffataadhaanis waa keessan nuu kadhadhaa Oromoon iddoo tokkotti dhufu kanaachi kan gubatuuf deemu kan qeensaa baduuf deemu Oromoodha jennee sababii yaadnuu fi namni hundumtuu hamma danda'ametti yaadni Oromoo akka gara tokkotti luucca'u hamma danda'e itti bobba'u. Galatoomii yaaduu ko. Galatooma yaada qophii keenya kanarraa kanumaan xumurraa Jaalabiyyuu Samuu Jaal Taaddalaa Wirtuu marii bunaa killaa irratti dhiyaatanii haala yeroo keessattuu dhaabbileen siyaasaa Oromoo keessa jiranii nu hawaasa keenyaa fi akkasumas immoo hordoftoota marii bunaa killaatiif ibsuu keessaniif hedduu galatoomaa. Yeroo biraa immoo qophii wal fakkaatuun walitti deebinaa. Isinis immoo yoo barbaachise ammas haala keessattuu siyaasa Oromoo jidduutti bunaa killi waa'ee maatiiti. Kanaafiyyuu nu hundinuu maatiidha. Namni hundinuu as keessattuu qabsoo Oromoo keessatti qooda fudhataa ture karaa adda addaatiini. Bunaa killi ammoo waa'ee maatii irratti haasa'a. Namni intarastii qabu yeroo kamiyyuu dhiyaatee bunaa killa irratti marii akkasii godhuun ni danda'ama. Isinis affeerraa kana fudhattanii dhiyaattanii marii godhuu keessaniif hedduu galatoomaa. Qophii har'aa kanumaan xumurraa fayyaa ta'aa.
akkam jirta fayyaa yaabontu karaa baadiytuu